Akkam jirtu nagaa keessanii bakka gara fuula yuutuubii oduu cimaatti nagaadhaan dhuftanii. Oduun hin har'asniif qabannee dhufnee yaalii ajjechaa Tiraamp dugda duuba eenyutu jira kan jedhudhaa fi Yuunaayitid Arab Emireetsiidhaa fi Itoophiyaan waliigaltee haaraa isaan godhan maal akka ta'e isinii ibsina. Yuunaayitid Arab Emireetsii fi Itoophiyaan waliigaltee haaraa mallatteessanii biyyoonni miseensa biriiksii ta'an Itoophiyaa fi Yuunaayitid Arab Emireets akka fuula marsariitii feesbuukii baankii biyyoolessaa Itoophiyaa irratti barreeffameedhaan baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa fi baankiin giddugaleessa Yuunaayitid Arab Emireets waliigaltee mallatteessanii jiru. Waliigalteen kunis qarshii Itoophiyaa birriittii fi qarshii Yuunaayitid Arab Emireets diinaarii gidduutti jijjiirraan akka jiraatuuf waliigalanii. Waliigaltee kana keessattis birrii Itoophiyaa biliyoona 46 fi diraamii Yuunaayitid Arab Emireets biliyoona 3 wal jijjiiruudhaaf waliigalanii. Kunis waliigalteen kun faayidaan daldalaa biyyoota lamaanii akka guddatudhaa fi inni lammaffaan Itoophiyaadhaa fi Yuunaayitid Arab Emireets qarshii walii isaaniitiin daldaluudhaaf waliigalanii. Kunis nagadi biyyooti lamaan gidduu jiru Yuunaayitid Arab Emireetsiidhaa fi Itoophiyaa gidduu akka guddatudhaa fi waliigalteen kunis baankiiwwaniidhaa fi dhaabbata faayinaansii jajjabeessuudhaa fi kan biyyoota lamaanii akka isaan jabaatanii walii wajjin hojjetaniidhaaf kan akka gargaaru akka ta'e barreeffamee fuula baankii biyyoolessaa Itoophiyaa irratti barreeffamee in ibsa. Gara oduu keenya lammattaatti darbin dura fuula yuutuubii kana sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Oduu keenya lammattaatiin yaalii ajjechaa Tiraamp irratti raawwatame dugda duuba eenyutu jira? Iraan Tiraampiin ajjeesuudhaaf yaalii gochaa akka turte odeeffannoo ragaa qaba kan jedhu FBI Federaal Biiroo Investigeeshinii Ameerikaa qabatee ba'eera. FBI ibsa laate irratti Iraan Tiraampiin ajjeesuudhaaf yaalii gochaa turte jedhe. Haa ta'u malee taalii Pensilvaaniyaatti ta'e kana jechuunis dargaggeessa umurii 20dhaan yaaliin ajjechaa godhame kun Iraanii wajjin wal qabachuunsaa qorannoo gochaan jira jedhe. Yaaliin kun dargaggeessi qofaa utuu hin ta'in dugda isaa duuba eenyu akka jiru adda baasuudhaaf yaalii goonuudha kan jedhedha. Doonaald Tiraamp qofaa utuu hin taane kanaan duras nama gorsaa biyyoolessa nageenyaa Ameerikaa kan ta'e Joon Booltan akkasumas ministeera hajaa alaa Ameerikaa Maayik Poompiyoonitti xiyyeeffannoon addaa Iraaniidhaan godhamee akka ture dubbatame. Mootummaa Yuunaayitid Isteets Ameerikaa ragaa kana mana maree nageenyaa addunyaatiif barreeffamaan galcheera jetteetti. Oduun har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Fuula yuutuubii kana sabskiraayib gochuun dagatinaa. Oduu haaraadhaa fi ho'aa qasniif qabannee dhiyaannaa nagaadhaan bulaa.